Namoonni miidhama qaamaa qaban kanneen manneen daldalaa isaanii jalaa diigame Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti komii qaban dhiyeessaniiru. Namoonni kunneen manneen isaanii seeraan ala jedhamuun jalaa diigamuu isaa qaama mootummaa dhimmi ilaallatutti dhiyeeffachuuf deemanis deebii argachuu dhabuurra darbee akka hin malletti keessummeeffamne jechuun komatu. Komishinarri miidhamtoota qaamaa fi maanguddootaa Aadde Rigbee Gabra Hawaariyaa waa'ee komii dhiyaatee akkasiin BBCtti himaniiru. ከ160 በላይ የሚሆኑ አካል ጉዳተኞች ሴቶችና ወንዶች እና namoonni miidhama qaamaa qaban 160 ta'an ture gara waajjira keenyaa kan dhufan dubartoota dhiirota miidhama qaamaa mul'atu qaban akkasumas qaroo dhabeeyyii fi rakkoo dhagahuu warri qabanis keessa jiru. Komii qabatanii warri dhufanis daandiiwwan irratti bakki garaagaraa kennamee fi daldala irratti bobba'anii kan of jiraachisaa jiranidha. Bakki daldalaa keenya nu jalaa diigameera, meeshaan keenyallee nu jalaa fudhatameera, komiiwwan jedhan qabatanii dhufan. Komii kana qabannee qaama mootummaa dhageessifachuuf yeroo deemnu humnoota nageenyaa mootummaatiin rakkoon nurra gaheeraa kan jedhu simatu. Nutis komii isaan dhiyeessan fudhannee dhimmicha qorannee adda baasnee akka isaan beeksifnu itti himneerra. Qaama miidhamtoonni gara keenya dhufan kutaalee bulchiinsa 11 keessaa kan walitti dhufanidha. Kutaalee bulchiinsa magaalaa keessatti dohoowwan bakka garaagaraa keessatti kan hojjetanidha. Mootummaan manneen yookiin bakkawwan daldalaa kunneen yeroo diigutti seeraan ala jedheetii jedhu. Haa ta'u malee seeraan ala jedhamanii yeroo diigamanitti sadarkaawwan keessa darbanii fi seera hordofee ta'uu akka qabu ejjennoo keenyadha. Dhimma kanarratti ammoo qulqulleeffannee kan bira geenyu ta'a. Garuu tarkaanfii diiguu akkasii yeroo fudhatanitti seera hordofanii akka ta'uu qabu yaada gorsaa kennineerra. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa qaama miidhamtootaa fi maanguddoota ilaalchisuun kutaa ilaallatu of danda'e ni qaba. Qaama miidhamtoonni carraa hojii akka argatan jajjabeessuu fi mirgi isaanii akka eegamu ilaalchisuun hojii hedduu hojjeta. Tokkoffaa tarkaanfiin kana fakkaatu yeroo fudhatamutti namoonni dursanii beekuu qabu. Lammaffaa ammoo namoonni bakka jijjiirraa yookiin beenyaa osoo hin argatiin muka bultoo isaanii irraa buqqifamuu hin qaban. እነሱን ያንን ባላረጋገጠ ሁኔታ Waraabessa namni hedduun baqatuu fi jibbuuf narsiin magaalaa Galamsoo tokko wal'aansa kenneera. Waraabessi kun yommuu kilinika dhuunfaa Milkii jedhamu guyyaan ol seenu hojjetaan kilinikichaa wal'aansa namaa irratti hojjetu bineensa kana baqachuu yookaan ari'uu irraa dhukkubsachuu isaa hubatee qoricha kennee fi geggeesseera. Gaarummaa kana kan raawwate Addunyaa Abbaayina wanta guyyaa sana uumame akkanaan waa'ila keenya maatii olaanaatti himeera. Ilaa akka ta'e ganama osoo nuti hin seenin dura bakka wayii tokko jira bakka waan akka mana fincaanii duraanii ture jechuun amma yeroodhaaf itti fayyadamaa jiranii. Waraabessi akkana fakkaatutti achi keessa buleensa mana san keessatti amma nuti yeroodhaaf hojiin jalqabnee ture toora zaafurii kana ulaan banaa ture ulaan kilinika jechuudha. Achumaan nama sodaatu bakka figeeti achiin seene mana seene akkasitti nama finneeti ulaatti cufnee nama finneeti nama agarsiifneeti. Yeroo seeneef wanni dubbifneeti hakimoota beeladaa faana jiranii sirkidhaan kan inni beeku jechuudha. Dawaan tiraabis jedhamu tokkotu naaf pireesideekistidhaan jechuudha. Achitti an godhee fi sirinjidhaan kanneefi. Qorichi ati lilmeedhaan waraante kan beeladaati? Kan beeladaati. Qorichi waraante suni kan maaliiti? Qorichichi kan maal godhu? Qorichi fakkeenyaaf saree maraatee fa'aa hin jirtimi. Raabisi dhaatu taafii mijaan yeroo sani. Lilmeen na waraantan hin sodaanne waraabessa akkamittiin lilmee ilaal bara amma suni nama jechuun nama fagoo jiruuf yookaan immoo nama isaan garreef xiqqoo waan dhugaan taane fakkaata. Garuu hin dubbatu wanti mataa gaddoofateeti wanna keessa waan akka firiija tokko jira achi keessa laaboraatoorii keessatti. Mataa ol hin baasu yeroo saniif jechuun rifatee jiraan taayyuu mataa ol hin jiru bakka achuma keessatti achiin karaa firiijaatiin dhaabbadhee kana akkasii kanneef aanummaa kanneef harka kiyya. Amma iddoo baay'eetti waraabessa ennaa guyyaa arge namni hin reebuu hin ajjeesneetu waan sun hin mudanne. Takka dhorkineeti gibbiin nama gutteeti yeroo seenuuf jechuudha. Nama san dhorkineeti ulaatti cufne ulaa inni itti seene ni jiraan. Achumatti itti cufnee qaama jechuun asitti jara tiraafikaatis qaama seeraa seennee isaan finneeti. Isaanitti agarsiifnee isaanis haa ba'uu bobba'uu karaa bosonatti adeemuu jechaa turanii. Namni waraabessi maal godhaa ni ari'anaa maaloo jaanis turaniyyuu. Isaan san dhorkineeti asitti tursifnee akkasitti baafnee wanni goone jechuudha. Waliigala kilinika keessaa hagam ture? Yoo xiqqaate zaa tokkoof cinaa fa'aa akkana ture jira achi keessatti. Naannoo sanatti waraabessi guyyaan socho'amoo kun kan jalqabaati na argamu?
Kan jalqabaati an dhaluu kana naaseen iyyuu kana jiran garee yoo xiqqaate an baatii torbaan naasiif dalagee galamsoo kana keessatti garuu an yeroo jalqabaa Tawaahidoo Itoophiyaa irraa adda ba'uun qofaatti hundeeffamee episkoppoosota 10 muuduuf akka jiru ifa godheera. Manni lubummaa kun ibsa kaleessa baaseen episkoppoosota kan muudu biyya keessaa fi alattidha. Zalaalam Taaddasaan dabalata qaba. Koreen hojii raawwachiiftuu mana lubummaa waliigala Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay naannichaa fi biyyoota alaatti episkoppoosota 10 muuduuf murteesse. Kun ammoo erga yaa'ii waliigalaa qulqulluu Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Phaaphaasota 7 naannoo Oromiyaatti 2 naannoo Kibbaatti muuduuf murteesseen booda dhagahame. Manni lubummaa waliigalaa Manbara Salaam Kassate Birhaan facaasaa caamsa 23 bara 2023 ibsa baaseen bakkeewwan episkoppoosotni itti muudaman eereera. Naannoo Tigraay keessaa kutaa lallabaa kibba lixa Tigraay, lixaa fi kibba Tigraay keessatti ta'uu ibseera. Biyya alaa keessaa ammoo Ameerikaa kaabaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa fi baha gidduu galeessaatti akka ta'an ibseera. Manni lubummaa waliigalaa Manbara Salaam Kassate Birhaan kora guyyoota 2 caamsaa 22 fi 23 ta'ame irratti murtee kanarra ga'uus himeera. Biyya keessattis tahee biyya alaa irraa amantootni tajaajila hafuuraa guutuu argachuuf fedha qaban irraa ka'uun episkoppoosotni akka muudamaniif irra deddeebiin gaafachaa turuu isaan irraa ka'uun murtoo kanarraa akka gahanis ibseera. Episkoppoosotni muudama argatanis yeroo dhiyootti hojii isaanii akka jalqaban ibsicha irratti eeraniiru. Sinodosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama ammaa irratti yaada homaa hin kennin malee muudama episkopposotaa kana dura manni lubummaa Tigraay kutaalee lallabaa Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaatti gaggeessaa ture garuu mormee ture. Sinodosichi manni lubummaa Tigraay caasaa bulchiinsa mana amantichaa waggoota dheeraaf turee fi jabaatee dhaabbate karaa diiguun mana lubummaa waliigalaa Manbara Salaam Kassate Birhaan kan jedhu hundeessan jechuunis mormuun isaanii yaadatama. Dabalataan seerattiin bulmaataa mana amantichaan ala ofuma isaanii muudama gaggeessuun akka isa gaddisiises ibseera. Abbaa Saariyoos waa'ee murtee naannoo Tigraay ilaalchisee karaa nagaa akka hiikamu hojjetamuu qaba jedhaniiru. Walitti dhufeenyi mana lubummaa Tigraay fi qulqulluu Sinodosii Itoophiyaa gidduu baduu kan eegale waggaa 2 dura waraana naannichatti ka'een wal qabateeti. Abbootiin amantaa Bataskaanaa Tawaahidoo Ortodoksii Tigraay mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa keessaa bahuun kan mataa isaanii hundeeffachuuf murteessuu beeksuun isaanii ni yaadatama. Abbootiin amantaa Tigraay Sinodosiin Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa mootummaa waliin dhaabbachuun kan himatan yoo ta'u, namoonni nagaa fi abbootiin amantaa yoo ajjeefaman dhaabbileen amantaa wayita barbadaa'an qabeenyaan wayita saamaman Sinodosiin callisuu filateera jedhan. Waliigaltee Piriitooriyaatti taasifame hordofuunis haala mana lubummaa jidduutti uumame karaa nagaatiin furuudhaaf yaalamullee bu'aa malee hafe. Tokko qoraan gurguruuf dugdatti baatee deemu mul'isu miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture. Mucaan xiqqaa kun Galataa Damboobii jedhama. Umriin isaas reefu ganna 7. Daa'imni kun maatii isaa waliin godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddee ganda Ceembee jedhamtu keessa jiraata. Abbaan mucaa kanaa obbo Dambiiboo Wadhiiboo turtii BBC waliin taasisaniin sababa hiyyummaatiin maatiin isaanii cufti kan ittiin jiraatu qoraan cabsanii magaalaa deemanii gurguruudhaan akka ta'e dubbatu. Maatii olaanaatu dubbise. Qabeenyaan qabu waan fuudhee waan gurguran kanu dhukkulu lamaniin kan waan kanaa fi wanni amma inni gurguranne waan sanii wanni waan arganii achi filannee waan sanii qotannee bullaa namuudhaan ta'uu isin gurguraa jira. Isintu qoraan kana deemee gurgureedha immoo haala kamiin? Jechuun walumaan jiru jiru waa bulii teennaa yaa walumaan gurgurree jaalaa walumaan jiru isumaan walumaan gurgurree. Lafa hagamii deemee gurgura qoraan mucaan kun? Guddoo deema sama olka haga olka. Sa'a meeqatti fudhata amma manaa bahee qoraan sana achiin ga'uudha? Sa'aatii tokko eega sa'aatii shaniif. Isinis qoraanuma gurgurtu? Waan gurguranii waan kannaa waan gurguranii lukkulu kan sanii waan fuudhu kan waan sanii addee lubbuudhu maan jedhaa kan kana gurgurti seeni maan goonare. Maaliin jiraattu ture jireenyi keessan maaliin jiraattu ture? Minaalee waggaa sadafaa qotatee olee dabbal nama wata galulle waggaa meeqa amma waggaa lama muluu dhaabbate waggaa sadaffaa kun haa barana kuno akkasanii kun amma akkasanii kun waan jirru waan sanii adoo isaa amma lambar lama tokkochaa waan dhagur fudhannaa wanni amma jirru waan sanii waan sanii seeni waan sanii. Durumaa qabdaniiti moo yoomirraa akkana ta'e jireenyi keessan? Durumaan kannu durumaa kan jirtu wanni kun adoo qabaa namaa goona ismaa jenna maan goona. Namni amma addee lubbuutu jala dure masanii jira maan goonale. Dumma tumaalee kotee dhugaa gara amma duri deegaa nu kan amma ngoone nuti ta'e nu amma dhannee naa waan fa'a dhannee naani waan qamaan nu goota yaa deebee sotaan nuti deebee sin. Mucaan keessan mana barumsaa seenee? Seeneen jiru kun karaa seenaara seeneen jiru. Jechuun nuti garuu amma nuti maa ijoollee maa hin beekne akkasii nuti amma qaabuna goota tachaanee marannee maa baratu maan anaa fuutola baratu osoo eemoti maa. Birriin qoraan gurgurtanii argamu maal isinii duucha jireenya keessan? Amma jechuun halkan tokko biyya halkan tokko caayi bullaa ennaa itti kaanee ittuma jirra akkasanii itti jirra maan goona. Yoo haadha dhaaggaree waan xiqqoo waan argan fannu borullee bullee kaanu itti deenaa baa jennaan kaadhu masaniin qocannee akka ammaa as geenne. Mucaa xiqqaan mucaan keessan amma kan qoraan ennaa gurguru namni waa'ee isaa haasa'u kun birrii beekee waan itti gurgure san beekee isin bira fidaa mana? Ibi waan jechuun namatti itti deebii kennaafi nama itti deebii kennee waan qabatee gara kennaa dhufaanillee sana wal sararree waan akka bulii kennaa godhanis maan bulle. Midhaan nu bitee nuti kan kana midhaan hin bitanna. Isinirraa immoo mucaa xiqqaa kanarraa irraa bitti gabaan?
Mucaa xiqqaarraa birrii bittee xiqqaatu isaa illee hidhaa wani ka gurra achi keessa yaadutti birrii kudhan 20 akkana kennee goma san fayyadee achiin hojii kennee isuma gula jiraanne. Mucaan kun hin beekaa jechuudha gurguruullee gatiifa amma falmeen gurgurata. Rakkoo barsiise malee maan beekee gurgurata rakkoo barsiise ijoollee amaa xiqqoo isaa jaalatu kana jaalatu isa gargaarti malee rakkoo malee maan dandee gurgurata. Maal yaadduuf mucaa keessanii yoo gargaarsa argattan? Akka baratuufi yoo qabeenya qabaate akkana barsiina qabeenya qabaanna maan hin barsiine